Oduu ammem hiriirri mormii saamichaa daangaa Oromiyaa jalqabame. Dhimma daangaa Oromiyaa naannoo Sumaaleetiin saamamaa jiru walqabatee mormiin hawaasaa jabaatee jira. Godina Booranaatti hiriirri mormii jalqabamee jira. Lafti lafee keenya lafa keenyaaf wareegama kaffallaa jedhan hiriirtonni. Mootummaan Oromiyaa harki isaa uummata cunqursuu irratti furdaa daangaa fi lafa Oromiyaa tiksuu irratti laanshaadha jechuun kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaas qeeqaa jiru. Oduu wajjin turtii gaarii. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting. Warreen maatii keenyanteen ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf share gochuun hiriyoota keessan geessisaa. Sarbama gama hedduun daangaa Oromiyaa irratti raawwatamu mormuun guutuu Oromiyaatti hiriirri jabaan waamamaa jira. Oromoon bakka jiru sarbama daangaa Oromiyaa irratti godhamaa jiru. Mootummaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa tiskuu dadhabuun cimsee akka balaaleffatu yaamicha dhiyaatee jira. Dhimma sarbama daangaa Oromiyaa bakka kamittuu raawwatamu dhimma Oromoo bakka kamuu jiruutii kan jedhan kutaaleen hawaasaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa OMN'if yaada kennanii. Gamtaan baanee daangaa Oromiyaa lafa Oromiyaa fi falmina jedhanii harka caalaan daangaa Oromiyaa kan sarbame keessattuu bulchiinsa biltsiginnaa jalatti hakkatee dubbatanii. Bulchiinsa biltsiginnaa jalatti qaamoleen hidhatanii naannolee hollaatti bobbaafaman Oromoo kuma dhibbootaan buqqisanii lafa Oromoo dhuunfatanii bulchiinsa irratti ijaarrataa jiru jedhanii. Gochaan mootummaa naannoo Sumaalee tibbanas kanuma akka agarsiisu himanii. Mootummaan naannoo Sumaalee hidhattoota bobbaasee mi'eessoo hanga Diredowaa Cinaaqsan hanga Moyyaalee daangaa Oromiyaa seenee ummata buqqaasee lafa saamaa ture. Lafoota sana irratti haanaalee haaraa hundeeffate karaa mana marii naannichaatiin seereffate jedhu. Kun martii gaafa ta'u caffeen Oromiyaa sagalee cufate mootummaan Shimallis Abdiisaa harka keenya furdaadha jechuun uummatatti dhaadachuu malee daangaa Oromiyaa tiskuuf bakka hin kennine jedhanii warri yaada kennanii. Ministeerri muummichaa kan gaafa kan ani Oromoodha jedhan Oromoodhaan baantii aangoo biyyattii qabatanii gaaffii dhimmoota garaagaraa irratti uummanni Oromoo barootaaf gaafataa ture deebisuu miti Oromiyaadhaan nurratti diiguuf deemaa jiru jechuun warri yaada kennan komatu. Otoo eeyyamaa ministeera muummee Abiyyii ta'uu baatee qaamni daangaa Oromiyaa sarbee haadha Oromoo lubbuu baasuu fi lafa Oromoo saamuu fi onnatu tokkoyyuu hin jiru jedhu. Naannoo Sumaaleetti jedhamuun aanaaleen haaraa caaseffaman hedduun kanneen gandoota naannoo Oromiyaa of jalatti deebisan jedhan jiraattonni. Kanaan dura hidhattoota bobbaasuun karaa seeraan alaatiin qabatanii mana maree naannichaan seereffatan jedhan jiraattonni OMN dubbise. Harki mootummaa Shimallis Abdiisaa fa'aa kan furdatee Oromoo cabsuu irratti malee Oromoo fi Oromiyaa tiksuu irratti miti jedhani. Jiraataan aanaa Cinaaqsan OMN'if yaada kennee aanaa Cinaaqsan keessa aanota hedduutu humna naannoo Sumaaleetiin qabamee hamma seeraan naannoo Sumaalee jalatti caasaa mootummaa naannoo Sumaaleetiin gurmeeffamaa jiraachuu hime. Aanoleen kunneen waggootaa fi yaalii humnaan naannoo Sumaalee jala galchuu ofirraa ittisaa turanii hamma garuu naannoo Sumaalee mootummaa federaalaan deeggarame naannoo Sumaalee jalatti akka caaseffaman taasisaa jiraachuu jiraattonni OMN dubbise komatu. Namoota adeemsa kana mormaa jiran mootummaan hidhaa akka jiru himatanii. Jiraattonni OMN godinaalee Baalee, aanaalee Barbaree fi madda walaabuutti OMN dubbise immoo waggootaa fi waajjira obbo Shimallis deddeebinee furmaataa dhabne jedhanii. Hidhattoonni naannoo Sumaalee mootummaa naannichaan deeggaraman nu buqqisaa turan kan jedhan jiraattonni lafa irraa nu buqqisaa turanitti amma haanaa ijaarrachaa jiru jedhanii. Jiraataan tokko warra yaada kennan keessaa magaalaa ani dhaladheetti guddadhe umurii guutuu Oromiyaa jala turtetu teessoo aanaa naannoo Sumaalee tokko jedhamee moggaafama jechuun dallansuun dubbatam. Jiraataan magaalaa Moyyaalee yaada kenne immoo shira jabduutu deemaa jira jedhan magaalaa uummanni Oromoo akka ulaatti itti fayyadamu Moyyaalee harka Oromooti baasuu fi hojii guddaatu hojjetamaa jira kana
nus quba qabna jedhani. Jiraattonni yaada kennan harki obbo Shimallis faa Oromoo cunqursuu irratti furdaadha, daangaa Oromoo fi Oromiyaa tiksuu irratti laanshaadha jedhani. Mootummaan kun mootummaa Oromoo ofiin jedha, Oromoo immoo ni balleessa jedhani. Mootummaan obbo Shimallis faa daangaa Oromiyaa fi nageenya Oromoo tiksuu irratti itti gaafatamaa guddaa qabaachuu eeranii mootummaa itti gaafatamaa baachuu hin dandeenye yookiin itti gaafatamummaa ba'uu hin barbaanne akka ta'e himaniiru. Sarbama gama hedduun daangaa Oromiyaa irratti raawwatamu mormuun guutuu Oromiyaatti hiriirri jabaan waamamaa jira. Oromoon bakka jiru sarbama daangaa Oromiyaa irratti godhamaa jiru mootummaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa tiskuu dadhabuun cimsee akka balaaleffatu yaamicha dhiyaatee jira. Dhimma sarbama daangaa Oromiyaa bakka kamittuu raawwatamu dhimma Oromoo bakka kamuu jiruuti kan jedhan kutaaleen hawaasaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa OMN'if yaada kennaniim. Gamtaan baanee daangaa Oromiyaa lafa Oromiyaa fi falmina jedhaniim. Harka caalaan daangaa Oromiyaa kan sarbame keessattuu bulchiinsa biltsiginnaa jalatti akka ta'e dubbataniim. Bulchiinsa biltsiginnaa jalatti qaamoleen hidhatanii naannolee hollaatti bobbaafaman Oromoo kuma dhibbootaan buqqisanii lafa Oromoo dhuunfatanii bulchiinsa irratti ijaarrataa jiru jedhaniim. Gochaan mootummaa naannoo Sumaalee tibbanas kanuma akka agarsiisu himaniim. Mootummaan naannoo Sumaalee hidhattoota bobbaasee mi'eessoo hanga Diredowaa Cinaaqsan hanga Moyyaalee daangaa Oromiyaa seenee ummata buqqaasee lafa saamaa ture. Lafoota sana irratti aanaalee haaraa hundeeffate karaa mana marii naannichaatiin seereffate jedhum. Kun martii gaafa ta'u caffeen Oromiyaa sagalee cufate mootummaan Shimallis Abdiisaa harka keenya furdaadha jechuun uummatatti dhaadachuu malee daangaa Oromiyaa tiskuuf bakka hin kennine jedhaniim warri yaada kennaniim. Ministeerri muummichaa kan gaafa kan ani Oromoodha jedhan Oromoodhaan baantii aangoo biyyattii qabatanii gaaffii dhimmoota garaagaraa irratti uummanni Oromoo barootaaf gaafataa ture deebisuu miti Oromiyaadhaan nurratti diiguuf deemaa jiru jechuun warri yaada kennan komatum. Otoo eeyyamaa ministeera muummee Abiyyii ta'uu baatee qaamni daangaa Oromiyaa sarbee haadha Oromoo lubbuu baasuu fi lafa Oromoo saamuu fi onnatu tokkoyyuu hin jiru jedhum.